Bilbila booniyee jala xalafanii waan isin video duwwaa gad dhiifte gudii si baasanii jiru. Kun akkasitti bohaatti. Bilbila faanillee gooftaan kee akkana ta'e mistirri kee guutuun narka jiraat sin jedhe. Filan. Dhagee jirtan namoonni baay'een jechuudha. Hojjettiin isin nu Arabaa wajjin jennee turre Araba deesseedhaan. Daa'ima kana ilaala adiidha daa'imni kana Arabaati giddumaan nutti fiddu giddumaan. Fidadhee dhufe Itoophiyaa irraatidha. Malee asii Arabinnoon nuun feessineesi. Akkuma asirratti dhageessan immoo an biyyaan fudhadheen dhufee jettee turte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washamar kafuuni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam naaf jirtu jireenya aafiyaan akkam isin jedhaana bira gaariidha alhamdulillah. Har'as video kabraatiin isin deebi'eetan jira. I know bultii lama sadii wayii bultii afur shan wayii isin jalaa badeetan jira. Dhiifaman isin gaafadha guddaa dhiifaman isin gaafadha. Isaan wal qabatee immoo pirankii tokko video channel sana irratti isiniif hojjetaan ture. Wanni baay'een ittiin bohaaraa jirtan natti himtaniittu yoon ilaalle immoo kun Oro vlog jettanii YouTube channel kana irratti search gochuudhaan pirankii garaagaraatiin fataa hamma yoomiti video nama irratti teenyaa haasofna. Al tokko pirankii nutti hojjetamu nus pirankii hojjechuu nus qaqqabneerra isa wal qabatee immoo viidiyoon tokko kukkutamee TikTok irra gadhiifamaa jira jechaadha. Ajandaa ta'aarra tokko faasinii galee nus ajandaa ta'aarra ajandaa kan biraa maaliif nama ajandaa ta'uu hin dandeenyu innaa kana wal qabatee meemee ajandaa irraa xiqqoo wayii isin dhaggeessisennaan guutuu isaa modhaxanii YouTube channel isa sanarratti ilaaluu dandeessu. Linkii isaa immoo description jala isiniif ka'a. Ana dura sitti Qoy isin jedhe. Manaan bultoon. Naan bultu miti? Eeshi baqa. Ati natti sin jaalladha. Uy. Anis sanumatti muufani ka? Maanni gaaffii kan godhage. Anis kan sitti muufani. Ati dura callisi laati. Maafan callisa. Anis kan sitti muufani. Isiidhaaf iddilii dura kenniteedhaaf isiinis kana sitti himte malee ani kanuma sitti muraafan. Maali yoomina gahee mallee siira maal jechuudha? Beekuun. Maal jechuudha? Maal jechuudha isin amma qoy? Maaltu maal jechuudha? Sin jaaladha sin jedhaanis sin jaaladha sin jechuuf ani kaslaan kan koo. Jaalala akkasiin ibsamaa sayyuu qoyyaa. Namaa galchaanis sila kana sitti machuudha. Warri laaltaniittu warri ilaalle immoo dhagaati Oro vlog channel kana irratti channel isaa lammaffaa channel isa kana jala yoo seentaniyyuu channel sana argachuu dandeessu. Channel sana irratti akkam piraankiitti godhame qaxaleen keessan akkasitti piraankii godhamuu qaba amma. Dhagaa laalaati yaada keessan nama barreessa. Egaa kanuma afaan babbade jechuudha. Warreen magara channel kana taarawaa dhuftan subscribe godhaati. Eegalaan isiniin jedha subscribe immoo inuma gadde maayini Oromoo 50 Oromoo miliyoona 60 keessa 100 dhabu jechuun hedduu tokko onni nama cabaa like godha maaliif fuudhaan jedhaati like godha gara viidiyootti. Arraa ijoolleen Oromoo nama sadii dhufanii na ilaalanii turanii jechuudha gaaffis na gaafatanii. In sodaatini wanta sodaattu sin qabdu dubbadunaan jedhan in sodaadhaan sin jiru dhugaama isaan dubbachaa jira. Kanan fidadhee dhufe Itoophiyaa irraatidha. Malee asii Arabinnoon nuun feessineesi kan Arabaas miti. Garuu mucaan koos mucaa Oromoodha anis Oromoodha biyya keenyaan fidadhee mucaa Wallaggaadha abbaan mucaa koos Wallaggamaadha. Kana ani galuun barbaada jechuudha Itoophiyaatti galuun barbaada. Wabraasin jedhu bakka Itoophiyaatti galuun barbaada haadha koos kana booddee laayifirransi seenaa fi miidiyaatti sillaxafiinaa waa'ee koos miidiyaatti sillaxafiinaa anaaf jettanis ni waliin silloliinaa an dhugaasaan dubbachaa jiraasi Itoophiyaa irraatiin fidadhee ammas taanaan boris Itoophiyaa maan fidadhee anaaf jettanis waliin loliinaa walis wanti naasin jedhiinaa bakka ani barbaaduuf nagaadhaan galuun barbaada fayyaa ta'uu koon barbaada Itoophiyaatti galuun barbaada mucaakuu qabadhee jechuudha bakka waa tokko jechuus hin barbaadu kanuman jedha walis loliinaa haadha koos lammaffaa miidiyaa irratti laxxabsiisiina. Akkuma argitan mucattiin kun akkas jettee turte jechaadha. Kana wal qabatee mucattiin kun Araba deesseedhamaa jira. Araba deessee tu adeessu bareedduudha. Araba adii sidaawun iyyuu bareedduudha. Maaf ajandaa godhattu? Ani nuruma warra sirraa ajandaa dhaabdanii dhaabai itti saalfattu tokko familiyyaatuun gaafa biyya galtee baatee dubbatti itti saalfattu haadha waxamadii keessa jirti mana hidhaa jirti gaafa jedhu ragaa waliin daa'ima kana ilaala adiidha daa'imni kana Arabaati giddumaan nutti fiddu giddumaan kanaafuu jechuudha
hin salphattu jedhan ture ani afaan hawqistan kanatti deebitanii bishaan hin dhudhan jedhan ture kanaafuu da'an ilaalaadii akkana namni tokko bee gaafa dhugaan kee bahu abbaatti baabara daa'imni diqaala dhalatee wayii jedhan abbaatti qacu wanta ta'e inni irraa goruu jiru funyaan ija abbaatti gixxam jedhee baa addeen teenya gabbaa'ii dhiifama nagafachiisa uummata Oromoo jettee asirra teecha nuti Oromoon uummatni Oromoo dhiifama si gaafata huu haariyu nu beektu barkeessa keenya waatu ani gadi ba'ee gaafa sinitti waa dubbadhu axxarroo malee dhufu laal waatu jira niitiin tuni biyya Beeruk keessa nuuroo wuddinati jira araboonni of danda'an jira yeroo ammaa kana niitiin tuni odoo harka keessa qabaachuu baattee odoo wanti wayii jiraachuu baattee tiikeettii murtee akkana gootee karaarraa fuute arabaakesh abashan argeeyomi karaarra nama fuudha ani nu soobinaayi jenne ragaa wajjinin kanaafu jechuudha gurbattii baaqqitti neenyudha ishii sunilleetti saalfatti kiyyaa bututaamti jaartii hudduu galabbaxamtu jaartii hudduu maganooftu jechuudha kaniqaa arabaa ciniinta fixxe ati si salphatta jechuudha falmattuun jedhan tokkollee jira qoqoramaa wayii maal fakkaata kalee viidiyoo ba'e inni faana mata'e qirrash Amerikaan erga jette biyya Amerikaa jette ay nama kana waliin gubanne badu kana dankoroo Wow. Garuu ani wanti amma yaadatti hin kennine maaliif beektu mucaan kun jechuun mucaan isa yeroo dhalatu ko nuyyuu biyyoon nu gurraachise amma atu biyya kanaatu quttoo isaa dhichee nu nyaachisu gurraachofne malee jechaadha gizee dhalan nu aduu tureedhaan waan fayyadiin tureedhaan gizee hin beektan isin kanaaf jechaadha amma gurraachofne takkaa guddatu dhiisaa adara mucaan takkaa guddatu dhiisaa nuyyuun gurraachofne isinii galee nuyyuun gurraachofne ergasii akkasin ture araba fakkaanne jedhan ergasii qilleensuma biyya kanaan nu rukutaa maggaanyaan nu rukutaa wamti nu rukunne hin jiru gaa milisha nu rukutaa kanaaf gurraachofne isinii galee kanaan wal qabatee immoo samoona kana gaa sooshaal miidiyaa irra wanti hedduu tokko ajandaa ta'ee jiru anillee hojjechuudhaaf xiqqoonaan mijoofne maa inni doktoroonni bahanii yaa dhaggeeffadhaa mime. Mootummaan gaafii isaanii guyyoota torbaa kennan keessaa guyyoota sadan hafan keessatti hin deebisu taanaan hojii akka dhaaban ibsaatii jiru. Mootummaan gama isaatiin gaafii ogeeyyiin fayyaa biyyattii gaafataa jiran sirnaan deebisuuf hojjechuu irraa doorsisaa fi ukkaamsuuf yaalaatii jira. Magaalotaa fi godinaalee biyyattii garaagaraattiin dhimma kanaan wal qabatee walgahiin garaagaraa deemsifamaa kan jiru yoo ta'u gaafii ogeeyyii fayyaa deebisuuf osoo hin taane yeroof qabbaneessutu yaalamaa jira jedhan. Ogeessi fayyaa Oromiyaa irraa OMN'f yaada kenne akka jedhetti ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaa waraana bu'uuraalee misoomaa fayyaa gahaa malee bishaanii fi ibsaa malee hojjetanii jiru. Hidhaa doorsaa fi ajjeefamuunis isaan mudatee jira garuu mindaan isaaniif kafalamu gadi aanaadha. Mindaan baasii jireenyaa ol ka'aa jiru walgituu mana jireenyaa fi geejjibaa wal'aansa. Asirratti itti daddabaluun osoo jiraatu ogeeyyiin fayyaa akkuma naannoo keenyaatti akkuma biyya keenyaatti iyyuu maallaqni jirri jechuun qaala'insi jireenyaa kanaa wajjin maallaqa wal madaalu argataan jiranu jechuudhaan ogeeyyiin baay'een hiriira nagaa bahanii falmataa jiru jechaadha. Bultii torba keessatti yoo gaafii keenya nu deebisne hin gadhiisna hin hojjennu jedhaa jiru jechaadha. Kanaaf samoona kana immoo waa'ee sooshaal miidiyaa kanarra baay'eetu deemaara akkamitti bahaa jiru yeroo jennu immoo kunoo akka laaltanutti ጥያቄያችን ፖለቲካዊ አይደለም ህይወታችን ዋጋ የሚኖረው ሲከፈለን ነው እርካታ ቤት ኪራይ አይከፍልም ለቀጥተኛ ጥያቄ ቀጥተኛ መልስ ያስፈልገናል ኢናፍ ኢዝ ኢናፍ ሳንበላ መስራት አንችልም 4 days left ህይወታችን ዋጋ አለው egaa asirratti akkuma jirutti ta'ee waa'ee doktorotaa kaasuun keenya argan oollee yeroo baay'ee naannoo hospitaala kanaatti waan baay'ee ajaa'iba nama mudata yeroo tokko fayyina yaadadha naannoodhuma Jimmaa kanatti bakka isaallee isinittiin immoo hospitaaluma jechaadha gara naannoo halkan isaa Afurii keessa jechaadha bakka namni namuma jalaa uwwaatu hin jiru jechaadha jechuun hammam akka mooraalii dhaban kanuma kunumti nama agarsiisa
yeroo akkasii fa'i jira ogeessota kana osoo maallaqni dabalame sirriitti hojii isaanii hojjetu jedhee yaada kanaan booda immoo yoo maallaqni sirreeffame yaalii gahaan akka ummata keenyaa godhamu keessattuu naannoo baadiyyaatti hedduu tokko akka rakkataa jiran hedduu tokko naannoo baadiyyaatti qonnaan bulaan fa'i hedduu tokko rakkataa jiru kanaaf wanta akkasii osoo sirreeffame wanti jedhu yaada kaasuun barbaada kanarratti kanaaf thank you isinii galee jechuun waa'eedhuma ajandaa keessa buufanna jedhetanii. Egaa samoona kana immoo ammas viidiyoon sadaffaa immoo samoona kana sooshaal miidiyaa irratti ajandaa ta'e maa inni booniyyee beektu gara biyyaa galtee seenteetti natti fakkaata. Facebookiin si jala xaa, TikTokiin si jala xaa godhamee wanti isiin namaa wajjin haasoftu wanti isiin ergite isinii galee ammas jalaa baheera. Boohaatti miidiyaa irra baatee iyyataatti siluma mucattiin akka tokko bakka uumama isiin taatu beektu isinitti immoo barbaachisu waan na jibbisiiftu mucattiin kun rabbumti na dhiisu malee laala akka jara ta'an dura. Kana ilaaluun hin barbaachisu maal inni anisa kana maaf ilaa eeggootanidha man jechuun akka inni mooraalii keenya irra hojjetaatti mucattiin mooraalii keenya uummata kana akka gowwaa ta'e argitee itti taphataatti kanuma jechuun maal jechuudha baga jalaa godhame akka wantiinsi laalaa yeroo si laayivii irratti boossu. Namoonni baay'een na jala jirtan namni jala jirtan na jala namoonni baay'een jirtan isi jala jirtan namoonni baay'een jechuudha. Kanaafuu maal argattu beektanii? Ana son taane mistira isii harkaa qabu ana waan ta'eef ani keessan isiidhaaf. Mistira jechaan waliin ati waan narraa barbaaddu naggeeranya yaalku na bakka. Ambar si harkaa si qaba baran na harka jirta maal sirraa barbaada yoo barate eenyu harka hin jirtu barate. Ana harka jirta barate. Maaliin si harka jira? Gini guutuun parsantii dhibbarraa dhibbaati na harka jirta gini rabbii miti ani ana garuu rabbii gaditti ana harka jirta eenyu harka hin jirtu si. Dhagee kanaaf nyaadhamtee jirtaa jechuudha. Nyaatamu meeshaa bilchaatee lafa taa'u nyaata bilchaatee lafa taa'u jechuudha. Si galee yoo si nyaachuu barbaade cafaqadhee si nyaadha. Si galee nyaata bilchaatee lafa taa'u jechuudha. Ganaaf waa kun nan barbaachisu si boochisaatii cafaqadhee si nyaadhaan sitti maal. Maaliif daqiiqaa lamaaf mistira kee ka gara duubatti hin qabdu ka iimeela kee keessa jiru yaadannoo godhii siin jedhee bara akka namni irraa du'eetti yaadannoo godhi. Akkasii wayya. Guyyaa hardaa kanallee qabadhu. Guyyaa hardaa kanallee sa'aatii wajjin akka yaadannootti barreeffadhu. Sitti ma. Dhugaa siin jedhaa. Ati kanaasuuftu ka biraati. Kaniin ani si gaafadhu ka biraati. Ati maalirraa barbaadde kana gochuun si barbaachiseen si jedha. Maalirraa barbaaddeeti nagari natti baqa waan irraa barbaaddu tokko natti maa inni rakkoon kan kee. Tokkoffaa anama fakkeenyaaf rakkoon kanarraa barbaadde maalirraa barbaadde an harkaa si qaba maal eessarra si barbaada daabaran. Keessana dubbisteera si wayyu uummata kanarratti iyyachuu caalaa na qofatti baramma. Samiinillee lafaanillee gooftaan kee akkana ta'e mistirri kee guutuun harka jiraa siin jedhe Facebook messenger kee kasiin jala ajjanan eenyu akka ta'e si himu irra caalan dhagee diaspora Ameerikaa Awustiraaliyaa Kaanadaa Yuroop irra caalan kan qullaa dhaabatan galgala messenger kee keessatti jara yoonaa himi jette maqaa yoo dhayyetta takka siidhaa. Waanti shinarraa maal barbaadde illee barate. Narraa maal barbaaddeeti kan mulu ko silkeen xalfa kwaal ማለት ነው እሺ narraa maal barbaaddaati ati eenyudha anoo siin beeku ይሄን ሁሉ መንገድ ሜድ ነበር ሚሴንጀር መኬቲ ወጂና ሶፍና ኦኬ ሚሴንጀር መኬቲ ወጂና ሶፍና እሺ garuu namoonni baay'ee mucattiin kun isin gaddisiisuu dandeessi garuu ani erga ustaas bayaanitti akkas taphattee boosifte miidiyaa irratti normaal no erga jettee na jibbisiifte isinii galee jechuun xiqqoo na gaddisiistus yaa'u homa goonuu hin qabnu yaa'u hojii keenyaatte hojii keenya namni yooma harka isaa nyaata isinii galee
Egaa viidiyoon raaf qabadee dhufu kana fakkaatan isinitti tolee isin bohaarsee isin gammachiisee yaada keessan immoo koomentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaa. Yoo viidiyoo kana fixxan immoo viidiyoo isa piraankiisan deemaa ilaalaa. Akka viidiyoo kan biraatti walitti deebinutti Oroos Show baay'ee.